Itoophiyaan biyyoota addunyaa dhibbaa taasisuu danda'an wajjin hariiroo waraanaa cimsuuf mariitti fufundage. TPLF walgahii taa'een gargar qoodamuudhaan waldhabdee hooggantoota jidduutti uumamuun dhaga'ame. Gama biraatiin TPLF hanga seera qabeessummaa hin guunne filannoo biyyaalessaa torbaffaa Tigraay keessatti gaggeessuun dhoowwaa ta'uu ibsan. Ugandaan baqattoota biyyoota Afrikaa kanneen biyya isaanii waraanni hin jirre hin fudhadhu jechuudhaan baqattoota Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaa fudhachuu dhiisuu beeksifte. Baankiin biyya Chaayinaadhaa ijaarsa buufata xiyyaara addunyaa Bishooftuutiif doolaara miiliyoona 500 kan dhiyeessu ta'uu gaggeessaan daandii xiyyaara Itoophiyaa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati. Guutuu oduu teenya har'aa lammii miidiyaa hamma dhumaatti hordofuun dhageessu. Itoophiyaan damee ittisaa irratti Faransaay fi Qaatar waliin mari'achuun hariiroo waraana biyyoota lameenii cimsuu irratti waliigaluun dhaga'ame. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Injiinar Aashaa Mohammad itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera raayyaa ittisa biyya Qaatar waliin waa'ee ittisaa fi dippiloomaasii irratti marii taasifteetti. Ministeera raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Injiinar Aashaa Mohammad daawwannaa hojii guyyoota sadiif gara Qaatar Do'aatti taasifteen hariiroo waraana biyyoota lameen irratti marii taasisuun waajjirri ministeera Qaatar beeksisee jira. Dhimmi biyyoota lameen irratti Ana muummicha ministeeraa fi ministeera raayyaa ittisa biyya Qaatar Sheikh Said Ibn Abdurrahman bin Hassan Al Thani guyyaa kaleessaa marii taasisuu gabaafame. Marii isaanii keessatti hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameenii daran cimsuu fi tumsa wal fayyaduu fi fedhii wal guddisuu irratti mari'achuun ibsame. Marii isaanii irrattis tumsa dameelee adda addaa keessumattuu tumsa raayyaa ittisa biyyaa irratti akkasumas dameewwan investimentii fi ijaarsa dandeettii adda addaatiin fedhii guddaa agarsiisuu waajjirri ministeera biyya Qaatar ibsee jira. Kana malees jilli waraana Faransaay Jeneraal Pierre Shiliin durfamu kaleessa hooggantoota ittisa Itoophiyaa wajjin marii jalqabuu ibsamee jira. Mariin qondaaltota waraanaa Itoophiyaa fi Faransaaytuun tumsa waraana biyyoota lameen cimsuuf kan kaayyeffate yoo ta'u hojii nagaa eegsisuun gara fuulduraattis kan xiyyeeffate ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ibse. Tumsi waraanaa kun kan raawwatame erga hooggantoonni biyyoota lameen walii galtee ragaan hordofuun kan raawwatame ta'uu odeeffannoo ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa baaftee mul'ifte. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Faransaay Jeneraal Pierre Shiliin Faransaay dirree waraanaa irratti Itoophiyaa waliin caalatti hojjechuuf qophii ta'uu ibsuudhaan Faransaay deeggarsa meeshaa waraanaa leenjii humna namaatii fi tumsa waraanaa walitti fufinsa qabu Itoophiyaaf kan gumaachitu ta'uu mirkaneessee jira. Itoophiyaan dhiyeenya hariiroo waraanaa biyyoota ciccimoo addunyaa tanaa waliin kan jalqabde hoggaa ta'u torbaanuma kana keessa Afrikaatti ajajaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson wajjin dhimma hariiroo waraana biyyoota lameenii itti cimsanii fi shororkeessummaa ittiin balleessan irratti marii taasisuu gabaasuun keenya ni yaadatama. TPLF dhiyeenya qorataa tureen wal dhabdeen hooggantoota dhaabichaa gidduutti uumamteen hoogganaan TPLF Dabraasiyoon Gabra Mikaa'el walgahii addaan kutuun bahuun dhaga'ame. TPLF yaada wal mormuu eega elqabdeen booda muudama haarawaa hooggantoota haarawaa of kennuun dhaga'ame. Kanumaanis dubbii himaa TPLF ta'uun kora kanaan kan muudame obbo Mikaa'el Asaggadom TPLF hanga seera qabeessummaa hin guunnetti Tigraayitti sochii filannoo tokkollee taasisuun akka hin danda'amne ibsee jira. Dubbii himaan wayyaanee haaraan muudame obbo Mikaa'el Asaggadom kaleessa ibsa miidiyaaleef kanneen boordiin filannoo biyyaalessaa seera qabeessummaa wayyaanee mirkaneessuu baannaan filannoo dhufu Tigraay keessatti gaggeeffamuu kan hin danda'amne ta'uu ibsee jira. Wayyaanee yoo rakkatte uummanni Tigraayis rakkina keessa jira jechuudhaan dubbii himaan kun hooggansi wayyaanee irra caalaan isaanii hayyootaaf dargaggoota. Kanaaf wayyaanee buqqaasuu yookaan gadhaabuu kan danda'u uummata Tigraay qofa ta'uu dubbate. Mootummaan Itoophiyaa walii galtee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu mannaa gareewwan hidhatan sochoosuu fi hidhachiisuun dirooniiwwan dhukkaasuutu isaa furmaata jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqee fedhiin mootummaa federaalaa walii galticha hojiirra oolchuuf qabu gaxaanaa ta'uu hime ammas TPLF qophiidha jechuun ibsa isaa keessatti dubbate. Kana malees balalliin qilleensaa gara lixa Tigraay Walqaayitti eegalame shira miidiyaan xaxame jechuun ibse. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan deebi'anii jira jaamee kan gabaafame soba ta'uu dubbate. Gama biraatiin gamtaa wayyaanee Shaabiyaa wajjin hariiroo tolfatee keessatti qoqqoodinsi uumamuun dhaga'ame. Gamtaa wayyaanee Shaabiyaa wajjin hariiroo uummate akka boba'aa ibiddaatti bilbiluudhaan beenya wayyaanee saffisiisuu gara TPLF keessatti wal qoqqoodinsa guddaan uumamaa jiraachuun himan. Hooggantoonni olaanoon TPLF walgahii magaalaa Maqalee gaggeeffatan irratti Shaabiyaa waliin tumsa godhanitti gammachuu dhabuun warri gamtaa kana barbaadan Dabraasiyoon Gabra Mikaa'el fi Moonjoriin Adoo jechuudhaan mormiin cimaan hooggantoota kanneen mudachuun
dhaga'ame. Haaluma kanaan hoogganaan TPLF Dabraasiyoon Gabra Mikaa'el mormii hooggantoota olaanoo kana tuffachuurraa kan ka'e hooggantoonni TPLF kunneen Dabraasiyoonii fi Moonjariinoo irraa addaan bahuudhaan jaarmiyaa mataa isaanii ijaarrachuuf sochii jalqabuun ibsame. Jeneraal Maagbiyaa Haayilee kanaan dura ergaa hooggantoota adda lixaa'iif dabarseen Shaabiyaa hin amannu. Kanaaf qoqqoodinsi TPLF guyyaa guyyaan guddachuun itti fufe jechuun dubbate. Biyyi Ugaandaa baqattoota Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaa irraa dhufan fudhachuu akka dhaabdu beeksifte. Ministeerri Hir'isaa Balaatii fi hooggansa baqattoota Ugaandaa murtee dabarseen lammiilee biyyoonni isaanii waraana keessatti adeemsifamaa hin jirre jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaa kan hin fudhanne ta'uu beeksise. Ministeerri Hir'isaa Balaatii fi hooggansa baqattoota Ugaandaa Hiilaarii Onaayikee sagantaa nyaataa addunyaa irraa ruuza meetirik toonii 2544 erga fudhateen booda ibsa kan kenne waggaa ta'u ruuziin kun baqattoota 6,000 qofaaf akka raabsamuu ibseeti jira. Lakkoofsi baqattoota gara biyyaatti seenanii dabalaa akka jiru kan hubachiise ministeerri kun yeroo amman tana baqattoonni miiliyoona 2 ol ta'uu Ugaandaa seenaa jiraachuu ibse. Ugaandaan dur dhaabbata godaantota idil addunyaarraa waggaa waggaan doolaara miiliyoona 240 sababa godaantota qobsiisuutiin kan argattu waggaa ta'u amma garuu lakkoofsi baqattoota miiliyoona 2 ol ta'uu isaatiin dhaabbatichi doolaara miiliyoona 100 akka kennaa jiraachuu ibse. Kana malees bara kana dhaabbanni gargaarsa baqattoota idil addunyaarraa doolaara miiliyoona 18 qofa akka argate ibsuudhaan kun ammoo baasii baqattoota lammiilee keenyaatiin bakka jiru agarsa jechuudhaan baqattoota biyyoota murtaa'anii irraa dhufan fudhachuu dhabuu murteessuu isaanii ibseeti jira. Baqattoonni Ugaandaan fudhachuu dhabde lammiilee Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Eertiraa ta'uu ibsuudhaan sababni isaatis biyyoota kanneen keessatti waraanni hin jiru jechuudhaan ibsan. Biyyoota sadeen kanarraa baqattoota fudhachuu dhabuun isaanii kan ibse ministeerri kun murteen tun namoota duraan galtummaa gaafatanii yeroo ammaan tana Ugaandaa keessa jiraataa jiran kan hin laallanne ta'uu hubachiiseeti jira. Baankiin biyya Chaayinaa ijaarsa buufata idil addunyaa Bishooftuutiif doolaara miiliyoona 500 akka dhiyeessitu hojii gaggeessaan daandii xiyyaara Itoophiyaa ibse. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo walgahii investimentii Afrikaa Morookoo Raabaatitti taa'amaa jiru irratti baankiin Chaayinaa ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuutiif doolaara miiliyoona 500 dhiyeessuu ibseeti jira. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo baankiin Chaayinaa maallaqa kana akkamitti akka dhiyeessu ibsuu baatullee haalli kun garuu hojii ijaarsa buufata kanaatiif baay'ee murteessaadha jechuun ibse. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu ganda Abuu Seeratti ijaaramu baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 12.5 kan gaafatu yoo ta'u kunis bittaa lafaa fi beenyaa namoota qe'ee isaanirraa kaafamanii kan hammatu ta'uunis ibsameeti. Ijaarsa hojii kanaatiif kan oolu doolaarri biiliyoonni 8 abbootii qabeenyaa dhuunfaarraa kan dhiyaatu ta'uunis ibsameeti jira. Hojii gaggeessaan daandii xiyyaara Itoophiyaa ijaarsi piroojeektii kanaatiif kan oolu maallaqni gahaa walitti qabuudhaaf dhaabbilee maallaqaa hedduu waliin marii taasisaa akka jirus ibseeti jira. Dhaabbileen maallaqaa baha jiddu galeessa Chaayinaa, Hindii, Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa jiran waliin mari'achuu ibseeti jira. Marii tanaanis deebiin isaan bira argataa jirus bareedaadha jechuun hojii gaggeessaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo ibsa kanneen beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kana qabne dhiyaanne kan gammaattee hordofaa turtanii turtii gaarii.